Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Qulqulleettii Arseemaa. Mana kiristaanaa keenya keessaa bara wareegamtootaa jedhamee lakkoofsi lakkaawwamu jira. Kunis dhaloota Kiristoos boodaa bara 276 irraa eegalamee kan lakkaawwamu yoo ta'u, bara mootiin Diyoqilxaanos jedhamu kiristaanota hedduu ajjeesedha. Diyoqilxaanos mootii hamaa kiristaanota ajjeesaa fi mana kiristaanaa gubaa turedha. Barri kunis bara jireenya kiristaanotaa baay'ee rakkisaa turee fi kiristaanonni hedduun wareegamummaadhaan itti darbanidha. Bara sanatti deeggaraa yookiis immoo michuu Diyoqilxaanos kan ta'e mootiin Armeen Dirdaaxis jedhamutu Armeen bulchaa ture. Innis hammeenyummaa wal fakkaatu kiristaanota irratti kan raawwatu ture. Egaa seenaan qulqulleettii wareegamtuu Arseemaa bara hamaa kana keessaa kan ta'edha. Wareegamtuu qulqulleettii Arseemaan kan dhalatte amajjii 6 abbaa ishee luba Teediroos akkasumas haati ishee Atinaatiyaanaa jedhaman irraa dhalatte. Obboleettii qulqulluu Giyoorgis isa Armaaniyaati. Warra ishee kiristaanota naamusa kiristaanummaa eeganii jiraatan, kadhannaa fi sagadatti kan jabaatan, mana kiristaanaas deemuu kan addaan hin kunne turan. Dhala waan dhabaniitiif baay'ee gaddaa fi boo'ichaan Waaqayyoon kan kadhatan turan. Haati ishee kan dadhaban gargaaraa, kan rakkatan beela'aa fi dheebuu baasaa osoo kadhattuu, Waaqayyo erga jabina amantaa ishee argee boodaa hangafni Phaaphaasii Qiisaariyaa Liidiyoos jedhamu akka isheedhaaf kadhatu ajaje. Innis waa'ee isheef jabeessee kadhateef. Waaqayyos dhala akka argatan taasise. Qulqulleettii Arseemaanis ni dhalatte. Biyyi isheen itti dhalattes Roomaattidha. Wareegaan waan dhalatteef haati ishee fuutee mana kiristaanaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamiif kennite. Hanga waggaa 12 guutuuttis achumatti tajaajilaa guddatte. Bifti ishees baay'ee bareedduu kan taatee fi dubartoota yeroo sana jiran hunda ol miidhagduu kan turtedha. Kakuu haaraa fi kakuu moofaa kan beektu, kitaabota hafuuraawwaas laphee qulqulluudhaan kan dubbistu, fedhaa fi heeruma irraayis fagaattee ani Kiristoosiif misirroodha jettee qulqullummaan jiraachaa kan turtedha. Yommuu sanatti mootichi Diyoqilxaanos dubara bareedduu fuudhuudhaaf fakkii kaasaatii naaf fidaa jedhee loltoota isaa iddoo garaa garaatti erge. Yommus loltoonni isaa fakkii ishee yommuu isheen dubroota hedduu waliin teessu arganii suura ishee kaasanii fidaniif. Innis erga suura ishee sana argee baay'ee jaallate.
amma dafaatii naaf fidaa jedhee isheenis kana dhageessee jalaa gara biyya Armeen deemte. Achi dhaquu ishees mootichi dhagahee michuu isaa kan ta'e kan biyya Armaan bulchu mootii Dirxaadisiin ergaa dubara akkanaa barbaadiitii naaf ergi jedhu gara sanatti erge. Dirxaadisis Waaqa harkiif kan sagadu aduuttis kan bulu ture. Isheenis kiristaanota 27 gadadoo argaa jiran waliin gara mootii Dirxaadisis geeffamte. Yeroos waggaa 20 kan turte Dirxaadis ishee waamsisee yeroo bifaa fi dubbi ishee arguu garuu tanallee dabarsee hin kennu jedhee ofiif ishee fuudhachuu barbaade. Utaalees ishee qabee isheen garuu lafatti ofirraatii darbatte. Ani Kiristoosiif of kaadhimeera jettee isas ni didde. Kanaanis mootichi aaree leencota itti gadhiise. Leencotni garuu miila ishee arraaban malee ishee hin nyaanne. Kana malees rakkina hedduu irraan geessisaa ture. Mana hidhaattis ishee hidheera. Xoofoon dhugaatiis samiirraatii ni bu'eef. Dhumarrattis monoksoota ishee waliin jiran akka morma isaanii irraa kutaniidhaaf mootichi loltoota isaa ni ajaje. Isaanis dabaree dabareedhaatiin yommuu morma isaanii kutan isheen isaan jajjabeessaa turte. Gonfoo kabaja Waaqayyo irraa argachuuf muudamaa turte malee foon isheetiif yookaan bareedina isheetiif takkaayyuu duubatti hin jenne. Dirxaadis hammeenya isheerraatiin gahuu itti jabeessee ija ishee lamaan keessaa baasisiise. Harma ishee irraa akka kutan taasise. Dhumarrattis morma ishee akka irraatii kutan taasise. Yeroo kanas morma ishee irraatii ifa guddaatu mul'ate. Fulbaana 29 wareegamummaa kana raawwatte. Yommuu mormi ishee muramuttis morma ishee irraa dhiiga, dammaa fi aannan baheera. Waaqayyos gonfoo kabaja 7 ishee ni gonfachiise. Cimina amantaa ishee kanaanis Gooftaan waadaa guddaa kenneeraaf. Yeroo ammaa kanas hojii fi wareegamummaan ishee caalaatti yaadatamaa akkasumas dargaggootaaf fakkeenya ta'aa jira. Waadaan isheef kennames raawwatamaa jira. Dabala maqaa isheetiin dhukkubsattoota baay'eetu dhukkuba hamoo irraa fayyuu irratti argama. Mootichi erga ishee ajjeesisee booda bifa ishee yaadatee midhaanii fi bishaan kan lagatu ta'e. Hiriyootni isaas dhimmicha akka dagatuutiif jedhanii gara adamoo fudhanii bahan. Mootichis siruma itti cimee bosona keessa akka booyyeetti kan jiraatu ta'e. Hiriyoonni isaas fayyina isaaf osoo dhiphachaa jiranii ergamaan Waaqayyoo gara obboleettii mootichaatti dhufee qulqulluu
Giyoorgis malee kan obboleessa kee fayyisu hin jiruu jedheen. Mootichi sana dura sababa amantaatiin wal dhabanii Giyoorgisiin boolla keessatti gatee waan tureef lubbuudhaan kan hin jirre se'anii waan du'e itti fakkaatee ni rifatan. Qulqulluu Giyoorgis garuu ergamaan Waaqayyoo dubartii takkatti himeefii nyaata isaa kennaafii waan turteef osoo hin du'in jiraate. Isaanis gara boolla inni keessatti darbatame dhaqanii Waaqayyo isa jiraachisuu hin oolu jedhanii wadaroo gara boollichaatti yommuu darban jiraachuu isaa agarsiisuuf wadaricha sanaa sochoose. Yommuu harkisanii baasan waggaa 15tti cilee fakkaatee baheera. Akkuma ergamaan jedhe qulqulluu Giyoorgis mooticha fayyisee akka amane cuuphamu taasiseera. Iddoo lafeen wareegamtootaa jirus sanatti agarsiisaa jedhee isaan kabajaan awwaalchisan. Warri biyya alaa jiraatan maqaa qulqulleettii Arseemaa kana Saayint Riipsiim jedhanii waamu. Bataskaanni ishees bara 395tti armaan keessatti ijaaramee kabajameera. Kunis kan yaadatamu amajjii 6. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo waadaa qulqulleettii kanaaf kenne yaadatee nuuf haa dhiisu. Suuqni ishees nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen.